Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa keessanii aappii haaraa tokko wal isin barsiisaa hordofa aappichi yani qulfii weestaappitti qulfii godhachuu barbaadda yani maqaa namaa kana hunda tokko tokko keessa yani akka namni biraa seenee isin jala weestaappii keessan keessa yeroo seenu waan isin nama barreessan akka hin garre qulfiitti godhachuu barbaaddan no aappii tokko jira aappii haaraa isa gabboofattu aappichi isa kana kunoo Lukar for West Africa ta kajo isakana dura jalqaba ni gabboftu filasori sento filasori keessa Google tan look rohana chufa kana terra qaddemtu wa esa isa kana miti isa bira gadi guttu kuno isa kana gabbuufattan waan gabbuuse jiruuf hordofaa kana booda isa keesseen amma akkaataa itti isa baran isin garsiisan hordofaa WhatsAppicha keesseentu aappii keesseentu yani kafeetan godhachuu dandeettan ani itti godhadha jechuudha kun haala kanaan kana keessa gabbuutu kun warreen itti godhadha kun kana fa'a kono kanatti hin godhadheen kanatti godhadheen jira fakkeen ammas kono haala kanaanti godhattan fakkeen kono kunis gulfamee jira jechuudha haala kanaan godhattanii karaa duubarraan deebi'ee on seene na obsa kono WhatsAppiin kun atime kono WhatsApp keessa yoon gale koodii gubbarra kan qulfii qabu kuno akkana godhan malee keessa hin danda'u jechuudha namni iccitii kee baasuu hin danda'u